ummata Oromoo kana hoggana isaa ajjeesuun hidhuun fannisuun shororkeessuun osoo kawaa godhu taate yoomi beektaa qabsoon sila inni wambi qille sila achi kichuu hafte turte sila gaafa Hayilamaariyaam Gammadaas Maammoo Mazammar fa'aa ajjeesan qabsoon Oromoo koolaatti turte sila hin biqiltu turte sila yookiin immoo biqiltee xiqqoo egaa ol baate chiginyii eega geette qaamoftee baddi turte sila yoom gaafa Taaddasaa Birruu fa'aa fannisan gaafa Elemoo Qilxuu fa'aa wareegaman gaafa Hayilee Fidaa fa'aa wareegaman silaa hayyoonni gurguddaan akkasii sun bu'uureessituun qabsoo sun gaafa wareegaman qabsoon tun silaa gaafas mataan isii hadoodde ol guddatu dhiifte xooleeddee achumatti baddi turte jechuudha. Qabsoo Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate ajjeechaan hidhaan Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate gaafa Nadii Gammadaa fa'aa lafarraa dhabamsiisan 90 keessa gaafa hoggana silaa nu hin qabne jennu keessattuu hoggana jiddu galeessaa akka jirutti ajjeesan. Ganda gandarra deemanii jaarsa beekamaa jaarsa dhageettii qabu daldalaa waa harkaa qabu barsiisaa qalamni isaa waa mirgu walli isaa waa xiqqoo dhaggeeffatamuu danda'u akka eebbisaa addunyaa gaafa isaan fidan 90moota keessa silaa qabsoon tun gaafasuma hafti turte erga guddattee damee irraa cicciramtisan silaa akkasumatti goggooyitee odoo waa takka hin baafne akka muka cabbii keessatti hafti turte silaa hin taane sunis qabsoon tun osoo ajjechaa fi hidhaan kan isiif duuba deebisu taate gaafa qeerroowwan akka mishingaatti lolree cicciibsanii rashanan fixan san gaafa agaaziin nama keenya murruu godhu san silaa qabsoon tun as hin geessu turte jechuudha. Har'a eega qabsoon guddatte hiddi isii gaddaraaree Oromiyaa hunda wal gahee jirmi isii furdatee odaa Oromtichaa gahee yeroo dameen sii babal'atee dhageettii addunyaa argate kana keessatti qabsoo Oromoo ajjeesuudhaan hidhuudhaan dararsuudhaan duuba deebifnaan abadan hin danda'amu. Ajjeesuu hin danda'an biyya irraa tolfamne nu ilma namaati hunda keenya ajjeesuu danda'an no question qabsoota garuu ajjeesuu dhiisiti taakkuu takka duuba deebisuu hin danda'an ittuma fufnaa jabaataa deemaa jechuun manni kun kasi gaddisiisu garuu xiqqooma seenama warra isaan leenjisee isaan qaree bada warri har'a nama fixu kuni qe'ee keenya keessa nama haa fixaniif biyya haa saamaniif ummata haa ajjeesaniif warra filamee dhufeedha waggaa 27 Oromoo wajjin tahanii waggaa 27 Oromoo wajjin tahanii nama keenya ajjeesaa osoo bu'aa takka arganne bu'aa qabatamaa takka otoo irraan arganne nama keenya alagaaf dabarsanii bineensa nyaachisaa kolaasisaa ajjeechisaa ajjeesaa turaniiti ummannummaan isaan akkasitti dararaa turan sun ummannummaan isaan akkasitti Oromoo wajjin ergamanii dararaa turan sun qabsaa'ee Orma san angorraa qaarse jallaa kiyya naa qajeeli rakkatteet dogongorteet gowwoomtee jallatte malee jaalatteeti miti quba ofii ajaa'ijaanii ofirraa muranii janit gabrummaa jalaa isaan baasanii ergamtummaa jalaa isaan baasaniit taayitarratti isaan baasanii jechuudha. Galanni ummata sanii galanni gabrummaa jalaa isaan baasee angorratti isaan baasee maal ta'e ajjechaa ta'e jechuudha. Ajjeesuudhaan hidhuudhaan bifa namas qaanessuun akka Oromoo tokkotti nan qaanee beektaa waggaa takka walakkaa keessatti waggaa lama keessatti waan akka kanaa keessatti deebi'ee waggaa seenan akka Oromoo tokkotti si qaaneessa garuu confidently waan tokko himuun barbaada. Ilaalchi amma ittiin deeman kan uummanni Oromoo reject godhe kan injifannoolee uummanni Oromoo hanga irraa dhiiga isaatiin lafee isaatiin argamsiise tana lafa jala dabarsu uf duuba deebisuudhaaf godhamu kun sirna federaalaa walqixxummaan sabootaa keessatti kabajame Oromiyaaf Oromummaan keessatti kabajamte qe'ee teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaa itti taanu san fashaleessuudhaaf shirri isaan ittiin deeman kun uummataan jibbamee tufamee jira. Amma booda kara lama qofaan waan kana hojiitti hiikuu danda'an. Tokkoffaa xurree sirriirra deebi'anii uummata kana dhiifama gaafatanii uummata kana araarfatanii qabsaa'ota Oromootiin wal ta'anii filannoo yoo mo'atan karaa tokko. Lammaffaa akkuma warra isaan itti firoomanii isaanii harka dhayaa deemu kana akkuma warra isaanii waan abboonni isaanii abboota keenya irratti raawwate san nurratti raawwatanii anarraa dabalatee uummata Oromoo miliyoona 50 kana fixanii lafarraa fixanii Oromoo shan hafnaan qabsoon Oromoo bakka geessi. Oromoo jiru kana lafarraa yoo fixan ani hin beeku. Hamman beekutti I do not see any practical way kan isaan ittiin deemuu danda'an. Kanaaf karaan tokko
dhageettii ummata antummaa ummata agarsiisanii faayidaa ummataa irra hojjetanii yoo deebi'anii filannoo kan mo'atan taate karaan kun ummata kana yoo murru godhanii fixan qofa. Ummata kana immoo fixuu waan danda'amu natti fakkaatu ummata cirracha kuni. Kanaaf haalli ammatti deeman kun baay'ee waan isaan baasu natti fakkaatu. Tole atillee egaa yeroo biraa haasofnaa waan jedhu naaf kaasteerta garuu ammas waa tokko ergaa tokko akkati dabarsituun barbaada dhimmuma humna addaa poolisii Oromiyaa kanaan wal qabate yeroo kanatti amma